tokkoon jajachuu. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa, Waaqa hundumaa gararraa jirtu, Waaqa hundumaas gochuu dandeessu, Waaqa abboota keenyaa, Waaqa duddur turte kanarra jiraattu. Barri mootummaa kee dhumaaf darba kan hin qabne, Alfaaf Omeegaa isa jalqabaa fi dhumaa, Elshaadaayii Adoonaayii kan taate, duutee harfii du'aa caccabsitee kan kaate yaa Waaqayyo, dacheen kun ol ka'ee gaarri kun gadi bu'ee iddoon asii butuu kan hin dandeenye, bara baraan teessoo keerra kan jiraattu yaa Waaqayyo. Galgala kanaaniif dhaloonni kun si galateeffanna. Warri siin caba oole, warri siin badiisa oole, warri siin dhangala'uu dhiigaa oole, warri siin caccabu lafee oole, warri ulfina kee ofirratti arge, warri siin gargaaramee bare yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa. Kunoo galgala kana yaa Waaqayyo aarsaa galataa ilillee fudhannee dura kee dhumnee jirra. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni teessoo kee irratti bara baraan siif haa ta'u. Waa'ee dhaloota kanaaf si haa galatu, waa'ee xiqqaaf guddaa, waa'ee beekaaf wallaalaa yaa Waaqayyo sin galateeffadha sin jajadha. Dhaloonni siin gargaarame si galateeffata, warri siin du'a ooletti si galateeffata, warratti dukkana isaanii ibsite, warratti gaaffii isaanii deebiste, warratti michuu lafa onaa isaanii taate si galateeffatu. Haleluuyaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Kan kee kanaan nurraa ba'uu hin danda'u. Oolmaa gurguddaa mana keenya irraa qabda. Oolmaa gurguddaa jireenya keenya irraa qabda. Yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa. Hiriyaa keenya irra ija kaawwannee, obboleessa obboleettii keenya irra ija kaawwannee, abdii keenya godhanne yaa Waaqayyo. Karaatti nu gatane otoo galmaan nu hin ga'in nu qaanessani. Ati garuu yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa yeroo hundumaatti nu wajjin jirta. Gaafa dhiphannus, gaafa rakkannus, gaafa muka qabataa dhabnu, gaafa guyyaan nutti dukkanaa'us ati nu wajjiniin jirta. Ela yaa Waaqayyo sin galateeffadha sin jajadha maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Saatis si galateeffadhu kana kan naaf laate siidha. Baay'een saatii kana dhabanii rakkatu. Baay'een yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa saatiitti maqaa kee eebbisan dhabanii yaa Waaqayyo rakkatu. Aniif dhaloonni kun garuu saatiitti si galateeffannu arganneerra. Aniif dhaloonni kun garuu saatiitti maqaa kee eebbisnu arganneerra. Aniif dhaloonni kun garuu arrabni keenya galataan guuteera. Aniif dhaloonni kun garuu mana keenya keessaa ililleetu dhaga'ama. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee lubbuu badiisa ooltee si galateeffadha. Waa'ee lubbuu salphina ooltee si galateeffadha. Waa'ee lubbuu nyaatamuu ooltee si galateeffadha. Otoo si galateeffadhu hidhaan dhaloota kanaa hiikkata. Otoo si galateeffadhu gaaffiin dhaloota kanaa deebi'a. Otoo si galateeffadhu dukkanni dhaloota kanaa ifa. Otoo si galateeffadhu seenaan dhaloota kanaa jijjiirama. Haleluuyaa. Galanni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati kabajami. Galgala kana galateeffannaa keenyatti gammadi. Galgala kana faarfannaa keenyatti gammadi. Galgala kana yaa Waaqayyo ilillee keenyatti gammadi. Garaa kee haa ciibsu galateeffannaan dhaloota kanaa. Garaa kee haa ciibsu faarfannaan dhaloota kanaa. Warra akkasumaan deddeebi'an ati nun taasisin yaa Waaqayyo. Galateeffannaa keenya faara tolaadhaan ilaali. Ilillee keenya faara tolaadhaan ilaali. Faarfannaa keenya faara tolaadhaan ilaali. Gooftaa koo galanni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee dhaloota kanaaf si haa galatu. Waa'ee biyya keenyaaf si haa galatu. Waa'ee waldaa kiristaanaaf si haa galatu. Waa'ee beekaaf wallaalaaf si haa galatu. Waa'ee warra yaa Waaqayyo mana hidhaa keessa jiraniif si haa galatu. Waa'ee warra dhukkubsatanii yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa mana yaalaa keessa ciisaa jiraniif si haa galatu. Waa'ee dubartoota da'umsa dadhabaniif si haa galatu. Waa'ee lubbuu dhiphina keessa jirtuuf si haa galatu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati bara baraan ulfaadhu. Ati bara baraan ulfaadhu. Ati bara baraan ulfaadhu. Ati bara baraan ulfaadhu. Jireenya dhaloota kanarratti ulfaadhu. Mana dhaloota kanarratti ulfaadhu. Tajaajila dhaloota kanarratti ulfaadhu. Eenyummaa dhaloota kanarratti ulfaadhu. Galanni guddaan siif haa ta'u. Kabajamuun bara baraan siif haa ta'u. Ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Waaqeffamuun bara baraan siif haa ta'u. Waan nu gargaarteef ulfaadhu. Waan yaa Waaqayyo salphina nu oolchiteef ulfaadhu. Balaa akka tasaa waan nu oolchiteef ulfaadhu. Rabni achi nafu waan nu oolchiteef ulfaadhu. Ila yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa. Kaayyoof karoora diinaa waan diigdeef ulfaadhu. Ergamni diinaa waan diigameef ulfaadhu. Maqaa
maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin isa badiisa keenya eegutti isa salphina keenya eegutti isa nyaatamuu keenya eegutti jiraachuu keenya waan argisiisteef si haa galatu maqaa Yesuus Kiristoosin ulfinni guddaan siif haa ta'u arrabni dhaloota kana waan galataan guutameef ulfaadhu manni dhaloota kana waan ililleedhaan guutameef ulfaadhu arraba dhaloota kana waan galataan guuteef ulfinni guddaan siif haa ta'u inni salphina dhaloota kana eegu ulfina waan argeef ulfaadhu inni baduu dhaloota kana erga jiraachuu dhaloota kana waan argeef ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosin kabajni guddaan siif haa ta'u olol qabamuun bara baraan siif haa ta'u teessoo keerratti bara baraan ulfaadhu dhaloota kanarratti bara baraan ulfaadhu namni salphinaanu gidduudha hin argamne namni gaddanu gidduudha hin argamne ati nu qaanessitee hin beektu otoo fuula kee barbaadannu otoo sitti iyyuu yaa Waaqayyo ilaalte nu biraan darbine dhiphina keessatti ilaalte nu biraan darbine rakkina keenya irratti ati gooftaadha bara keenya irratti ati gooftaadha jireenya keenya irratti ati gooftaadha mana keenya irratti ati gooftaadha gooftummaan kee ammayyuu bahee mul'ateera jireenya keenya irraa ulfaadhu gan wajjin jiraachuun kee yaa Waaqayyo waan mul'ateef ulfaadhu du'aan oolchuun kee waan mul'ateef ulfaadhu salphina oolchuun kee waan mul'ateef ulfaadhu maqaan kee bara baraan haa ulfaatu waaqeffamee kabajame ani siin jiraadheera ani siin darbeera ani karaa kee nama ta'eera gooftaa koo namni si galateeffatee miti kanas si galateeffadhu namni si jajatee miti kanas si galateeffadhu dhugaadhaan harka abbummaa kee argeera dhugaadhaan na wajjin jiraachuu kee argeera dhugaadhaan na barbaaduu kee argeera dhugaadhaan tiraaree dhoqqee keessa gadi jettee olla kaasuu kee argeera otoo ati gara keenya dhumne maaltu dhimma keenya qabalaata otoo ati gadi jettee raaree dhoqqee keessaa nu baasuu baatte maaltu gara keenya dhufa laata otoo ati seenaa keenya jijjiiruu baatte otoo ati yaa Waaqayyo wayyicha gaddaa nurraa baasuu baatte maaltu dhimma keenya qabalaata eessa jirra laata silaa yoo tana eessa jirra laata silaa yoo tana yaa isa seenaa keenya jijjiirte ulfaadhu yaa isa dukkana keenya ibsite ulfaadhu yaa isa tola nu jaallatte ulfaadhu yaa isa tola nuuf salphatte ulfaadhu yaa isa tola qulqulluu dhiiga kee nuuf dhangalaaste ulfaadhu maqaan kee bara baraan haa ulfaatu ila yaa Waaqayyo gooftaa sa'aatii kana mootoon si galateeffadhu si kadhadha yakkaa fi cubbuu gidiraa irra daddarba qabna karaa kee gallakkisneerra si gaddisiisneerra gaarummaa tokkoon fuula kee deddeebinee hin beeknu hojiin nuti guyyaadhaa gara guyyaatti hojjennu yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa fuula keetti tolaa ta'uu dhiisuu danda'a dhaloonni kunis yakkaniiru anis si gaddisiisee jira yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa galgala kana immoo fuula araara keetiin akka gara keenyatti deebituun barbaada maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yoo ati nutti araramtee hiikamnee dhugaa dubbii sagalee kee dhaggeeffanna yoo ati nutti araramtee hiikamnee si galateeffanna yoo ati nutti araramtee hiikamnee si faarfanna ilaa yaa Waaqayyo ammati nutti araramnetti ammati yakkaaf cubbuu keenya nurraan kaasnetti ammati fuula araara kee nutti hin deebisne waa'ee baasuu hin dandeenyu galateeffannaan keenya waa'ee hin baasu yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa waa'ee dhaloota kanaaf waa'ee xiqqaaf guddaa waa'ee biyya keenyaa waa'ee dachee keenyaa waa'ee waldaa kiristaanaaf sin kadhadha amma sa'aatii kana araarri kee nurratti haa mul'atu amma sa'aatii kana araarri kee nurratti haa mul'atu ilaa yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa ati yakkaaf cubbuu keenyaaf ilaaltee nu bira hin darbini dhugaadha xuraa'ummaa keenyatu nutti baay'ate dhugaadha yaa Waaqayyo karaa kee gallakkisneerra akka dhugaa dubbii sagalee keetti deddeebuu dhiisneerra yaa Waaqayyo nutu karaa kee gallakkise kanaaf garaan kee jabaate kanaaf dhangala'uun dhiigaa baay'ate kanaaf yaa Waaqayyo caccabuun lafee baay'ate kanaaf dhaloonni bahee galuu dadhabe kanaaf dhaloonni rafee dammaquu dadhabe yaa Waaqayyo garuu sa'aatii kana gara keetti deebuu barbaanna siin ala boqochuun hin danda'amu siin ala jiraachuun hin danda'amu siin ala deemanii galma ga'uun hin danda'amu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin fuula araara kee nutti deebisi Yesuus fuula araara kee nutti deebisi abbaa koo dhaloota kanaaf araarri kee haa baay'atu ilaa yaa Waaqayyo ani haalli dhaloonni kun keessa jiran hin beeku ilaa yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa
si yakkuu danda'u si gaddisiisuu danda'u hundinuu yakkaniiru ulfinni koo isaanitti irrateera kan jedhe dhugaa dubbii sagalee keeti yaa Waaqayyo araarri kee dhaloota kanaaf haa baay'atu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kanatti araarami otoo guyyaan jiru otoo iyyannees dhageessifachuu dandeenyu otoo dubbannees araarfachuu dandeenyu yaa Waaqayyo Waaqa jiraata fuulli araara kee nuuf haa deebi'u dhaloota kanatti araarami ilaa yaa Waaqayyo Waaqa jiraata barruu ittiin nu uumte nu balleessin abbaa koo ilaa yaa Waaqayyo guyyaa dhumaa sanatti sin hin beeku nuun hin jedhin yaa Waaqayyo yeroo nani deebi'aa sin hin jedhu yeroo nani anatu karaadha sin hin jedhu yeroo nani anatu jireenya sin hin jedhu isinoo anan dhageenye nuun hin jedhin yaa Waaqayyo badaa fuula koo duraa nuun hin jedhin yaa Waaqayyo irbaata abiddaa nuun godhin yaa Waaqayyo warra akkasumaan iyyan nuun godhin yaa Waaqayyo araarri kee nuuf haa baay'atu araarri kee nuuf haa baay'atu dhaloota kana araara kee hin guuti harka dhaloota kanaaf araarri kee haa baay'atu hojii dhaloota kanaaf araarri kee haa baay'atu gaa'ela dhaloota kanaaf araarri kee haa baay'atu tajaajila dhaloota kanaaf araarri kee haa baay'atu lafaaf mandarratti jiran araara kee hin guuti ati dhaloota kana araara kee hin guuti ati dhaloota kana araara kee hin guuti ati dhaloota kana araara kee hin guuti ati maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin qilleensa keenyatti araarami dachee keenyatti araarami biyya keenyatti araarami maaloo yaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin callisini bilaa yaa Waaqayyo dubbiin nuti guyyaadha gara guyyaatti dhageenyu yaa Waaqayyo wantoota gurra namaatti hin tolleedha wantoota abdii nama kutachiisanidha maaloo yaa Waaqayyo kan hin jedhin maaloo yaa Waaqayyo al tokko araara keetiin nu ilaali al tokko araara keetiin nu ilaali al tokko gara keenya ilaali isiniif dhiifameera cubbuun keessan nuun jedhi isiniif dhiifameera yakki keessan nuun jedhi maqaa Yesuus Kiristoosiin cubbuu dhiqannaan hin baasu yaa Waaqayyo dhiiga keetiin ala kan nu qulqulleessu hin jiru ilaa yaa abbaa kooti kana booda firdiidhaaf dhufta malee dhiiga nuuf dhangalaasuuf hin kanatti dhuftu yaa Waaqayyo garaa keenyatu didee jabaate laphee keenyatu didee jabaate yaa abbaa araarri kee nuuf haa baay'atu dhaloota kanaaf araarri kee haa baay'atu dhugumatti yaa Waaqayyo warra waan godhan gaaffanii yaa abbaa yakkaaf cubbuu isaanii fuula kee irratti dhiyeessaa jiranii araarri kee haa baay'atu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nutti araarami xiqqaaf guddaaf araarri kee haa baay'atu beekaaf wallaalaaf araarri kee haa baay'atu gurguddoota xixiqqootaaf araarri kee haa baay'atu waldaa kiristaanaa keessa jaalalli hin jiru waldaa kiristaanaa keessa tokkummaan hin jiru waldaa kiristaanaa keessa wal dhaga'uun hin jiru yaa Waaqayyo araara keetiin mul'atu gidduu keenyatti araara keetiin mul'atu gidduu keenyatti araara keetiin mul'atu gidduu keenyatti Hallelujah. Waan nuti araaramtuuf si haa galatu. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Fuula araara keetiin dhaloota kana waan ilaaltuuf yakkaa fi cubbuu gidiraa keenyaaf yaa Waaqayyo galgala kana yakki keenya cubbuun keessan isiniif dhiifame waan nuun jettuuf galanni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Araara waan nuuf gooteef ulfaadhu. Dhaloota kanatti yaa Waaqayyo warroota sagalee kana dhagaa jiranii fuulli araara kee waan baay'ateef ulfinni guddaan siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Salphinni keenya yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa ulfinatti waan nuuf geeddarameef ulfinni siif haa ta'u. Galateeffamii kabajamii iyyanni keenya waan yaa Waaqayyo si bira nuuf ga'eef ulfaadhu. Waaqeffameeti bara keenya irratti kabajameeti bara keenya irratti ulfaadhu ati jireenya keenya irratti ilaa yaa Waaqayyo erga nutti araaramte immoo erga nu qulqulleessite qodaa qulqulluu kana keessa immoo waan ta'u ayyaana kee si biraa barbaada humna kee si biraa barbaada sagalee kee barbaanna yaa Waaqayyo. Waaqarraa sagalee kennuuf arguufiidhaaf jaalala keenyaaf ilma Waaqayyoo ilaa galgala kana sagalee kee barbaadu. Dhaloonni kun yaa Waaqayyo ba'aa isaanii baattatanii gara kee dhufanii jiru. Dhaloonni kun gaaffii isaanii fidatanii gara kee dhufanii jiru. Gaafatti dubbattu galaanni dhagaa, gaafatti dubbattu qilleensi dhagaa, gaafatti dubbattu dachee kanatu rukufama, gaafatti dubbattu yaa Waaqayyo du'aatu boollaa dhagaa. Haleluuyaa. Maqaan kee yaa Waaqayyo wanta hin oole hin
qabu maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana sagaleen kee tokkoon tokkoon keenyaaf haa dhufu. Sagaleen kee seenaa namaa haaressa. Sagaleen kee jireenya namaa jijjiira. Sagaleen kee eenyummaa namaa haaressa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana dhaloota kana haaressuudhaaf jaalala keenyaaf haa ta'u. Dhugaa dubbii sagalee keessa nama haaressu dhaloota kanaaf ergi. Seenaan dhaloota kanaa haa jijjiiramu. Ilaayaa Waaqayyo Waaqa jiraataa siin kadhadha galgala kana seenaan dhaloota kanaa haa jijjiiramu. Dhaloota kana ilaaleetti galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloota kana ilaali. Dhaloota kana mil'adhu yaa Waaqayyo. Ilaa abbaa dhimma isaanii bara baay'ee namootatti haasa'atanii yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa furmaata dhabuu danda'u. Sibiraa garuu furmaanni dhibee hin beeku. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana dhaloota kana furuuf fedhaaf jaalala keenyaaf haa ta'u. Gaaffii dhaloota kanaa deebisuuf fedhaaf jaalala keenyaaf haa ta'u. Dukkana dhaloota kanaa ibsuun fedhaaf jaalala keenyaaf haa ta'u. Sagaleen kee dhaloota kanaaf haa dhufu. Jabeeshii amma dhumaatti nu dhaabi yaa Waaqayyo. Jabaanni amma dhumaatti dhaabbachuutu baay'ee ulfaachaa jira. Warra mul'atanii badan yaa Waaqayyooti nun taasisini. Warra argamanii dhabaman yaa Waaqayyooti nun taasisini. Warra ba'anii karaatti hafanatti yaa Waaqayyo nun taasisini. Warra kaayyoof karoora isaaniitiin wal jala darbanatti nun taasisini. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosini. Ayyaanni kee dhaloota kanaaf haa dabalamu. Ayyaanni kee dhaloota kanaaf haa dabalamu. Dibanni kee dhaloota kanarratti haa dhangala'u. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jilbi dhaloota kana haa jabaatu. Ilaa yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa siin kadhadha. Yoo jilbi keenya laafe waa'ee baasuu hin dandeenyu. Yoo jilbi keenya laafe siin wal arguu hin dandeenyu. Humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin nan jedha galgala kana jilbi dhaloota kana haa jabaatu. Jilbi dhaloota kana haa jabaatu. Ilaa yaa Waaqayyo haala rakkisaa keessa ta'anii yeroo hundumaatti fuula kee barbaaddachuu akka danda'anitti dhaloota kana gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni kun haa gargaaramanii. Siin kadhadha gaaffiin dhaloota kana haa deebi'u. Siin kadhadha hidhaan dhaloota kana haa hiikamu. Siin kadhadha dukkanni dhaloota kana haa hiiku. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galgala kana waan nu gargaartu ulfaadhu. Dhugaa dubbii sagalee kee kootu nutti dubbadhu. Kootu ati nu barsiisi yaa Waaqayyo. Ati gidduu keenya hin jirtu yoo ta'e waa'ee baasuu hin dandeenyu. Hundumti keenya iyyuu dadhaboodha yaa Waaqayyo. Dhugaan dubbii sagalee kee nuuf dhugaan dubbii sagalee kee nuuf ilaa yaa Waaqayyo siin kadhadha. Dhugaa dubbii sagalee kee obboleessa keenya nutti dubbatu. Ilaa yaa Waaqayyo karraba isaa eegi. Ulfina keef kan hin taane yaa Waaqayyo. Sagaleessi biraa hin taane, eebbisi biraa hin taane, maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa haa hidhamu. Sagaleen kee qofti gidduu keenyatti haa dubbatamu. Ayyaanni kee qofti gidduu keenya haa buufatu. Sagaleen kee qofti jireenya keenya irratti haa dubbatamu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ati obboleessa keenya gargaari. Ilaa yaa Waaqayyo foonii dhiiga isaarraa fuudhee nutti dubbata osoo hin taane maqaa Yesuus Kiristoosiin ijji hafuura isaa banamee, gurri hafuura isaa banamee, maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee qilleessa keessaa gadi bu'u dhaggeeffachaa nutti dubbachuu akka danda'u obboleessa keenya gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gargaari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gargaari. Nuti immoo yaa Waaqayyo boota anasteenya otoo hin taane dhugaaf hafuuraan laphee banamaadhaan dhugaa dubbii sagalee kee dhaggeeffannee itti hiikamuu akka dandeenyu ati hunduma keenya gargaari. Warra haalli hin mijanneef maqaa Yesuus Kiristoosiin haalli haa mijatuufi dhugaa dubbii sagalee keetti boqochuu akka danda'an maqaa Yesuus Kiristoosiin ati dhaloota kana gargaari. Ilaa yaa Waaqayyo ergamichi seexanaa inni kanaan mormu hafuurri dukkanaa hafuurri bara dhumaa dhugaa dubbii sagalee kee daangessuudhaaf kallattii garagaraatti sagantaa baafatee kan jiru galgala kana kaaba kibba bahaa lixarraa nan jedha maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin jireenya keenyarraa kan rukutame haa ta'u. Yesuusin kan rukutame haa ta'u. Yesuusin kan rukutame haa ta'u. Ergamni seexanaa maqaa Yesuus Kiristoos na adiigamu. Sagantaa jireenya keenyarratti baafatee kan jiru hafuurri dukkanaa hafuurri bara dhumaa hafuurri dhukkubaa bageetaa bayeessuus dhibbicha abjaatamii ta'a.
afurri Yesuus waraabessaan hojjetu. hafuura hamaa maqaa Yesuus Afurri Kiristoosin adurreedhaan hojjetu. manaafireetiin kan Inni biyya kanarratti dhiiga Yesuus hafuura du'a Kiristoosin maqaa jireenya Yesuus keenyarraa kan Kiristoosin manaafireetiin nyaadhamee kan haa ta'u. abjuu namaa Ulfina jeequ maqaa Waaqayyoof kan Yesuusin hin taane gidduu kan keenyatti hin diigame haa hojjetini. ta'u maqaa Ulfina Yesuusin Waaqayyoof dhaloota kan hin kanarraa taane gidduu diigame keenya narraa hin haa diigamu hojjetini. maqaa Yesuus Qilleensa kanaa Kiristoosin biyyatti manaafireetiin jijjiireera. yaadni Dachee kanaa seexanaa akka biyyatti diinatu jijjiiree jira. yaadni Jireenya kanaa akka dhaloota daaraa kanaa jalaa haa biyyatti bittinnaa'u jijjiiree jira. maqaa Yesuus Sammuu Kiristoosin dhaloota kanaa manaafireetiin biyyatti kan biyya jijjiiree irratti jira. labsaatu jiru Maqaa Yesuus nafsii Kiristoosin hafuura hamaa gubadhaa jaajatamii dhaggeeffadhaa. jaa maqaa Yesuus Maqaa Kiristoosin Yesuus manaafireetiin yaadni Kiristoosin gubadhaa jalaa haa dhaggeeffadhaa. fashaala'u maqaa Yesuus Maqaa Yesuus Kiristoosin Kiristoosin manaafireetiin kan gubadhaa jalaa biyya keenyarraa. diigame haa ta'u Maqaa hafuura hamaa Yesuus Yesuus Kiristoosin diigamaa maqaa sammuu Yesuus dhaloota Kiristoosin kanarraa. manaafireetiin Jireenyi kaarra balbaatirra keessanaa teessee diigamu. namaan qortu Jireenyi Yesuus kan keessanaa diigamte diigamu. ta'e kan Ergamni nama keessan keessanaa namatti diigamu. ergamtu maqaa Sagantaan Yesuusin kan keessanaa diigamte ta'e kan affeerramu. lafarra Kaayyoon adeemtu hunduu karoorri keessanaa hafuura maqaa hamaa maqaa Yesuus Kiristoosin haa Kiristoos manaafireetiin diigamu. kan diigamte ta'e Sagantaa ka keenya aloota nyaachuu qabuuf kan barte ka baatu. eegaloota tuquu Maqaa barte Yesuus ka Kiristoos. fooqirraa Afurri darbattu maqaa salphina Yesuus baatee deema. Kiristoosin Afurri manaafireetiin kan gara diigamte ta'e afurri du'a kan baatee deema. waraannamte ta'e Afurri billaa didda Yesuus gara baatee deema. lamaan qabu saniin Afurri diigamaa salphina maqaa baatee deema. Yesuusin Maqaa billaan Yesuus Yesuus sana Kiristoosin nyaatu galgala kana abidda Yesuus beelaan sanitti haa Waaqayyoo qabatu maqaa jiraata. Yesuusin Sammuu dhaloota billaan Yesuus kanarraa nyaatama. abidda Yesuus yaa Jireenya nyaatu dhaloota maqaa kanarraa Yesuus nyaatama. Kiristoosin Jilba dhaloota manaafireetiin kanarraa Yesuus nyaatama. Maqaa maqaa Yesuus Kiristoosin Yesuusin jireenya hafuura keenyaaf jawwee hafuura jiraatu. xonqaa Jireenya hafuura dhaloota caatii maqaa kanaa Yesuus biyyattis haa Kiristoosin ta'u. manaafireetiin abidda Gubadhaa Yesuus maqaa sanitti haa gooftaa qabatu maqaa Yesuus በኢየሱስም Kiristoosiin. ከንዲገምተንታ ከንዲገምተንታ መቃ ኢየሱስ Galanni ኢየሱስ guddaan ጎፍታ siif haa ደበረበራ ta'u. መቃ ኢየሱስ Maqaan አባትዬ kee waan qabu haa kabaju. Ati guddaadha. Ati jabaadha. Ati mootiidha. Ulfina kee kan hin taane waan daangaa godhateef galanni guddaan siif haa ta'u. Sagalee si biraan taane waan daangaa godhateef ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kootu nu gargaara. Gidduu keenyatti argame. Ulfinni kee gidduu keenyatti haa mul'atu. Isa kaleessaa isa dheengaddaa caalaatti yaa Waaqayyo. Dhaloonni kun wanta haaraa si biraa fudhatani. Dhaloonni kun wanta haaraa si biraa haadhatani. Sagaleen kee yeroo hundumaatti haaraadha. Sagaleen kee yeroo hundumaattis nama haareessa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati gidduu keenyatti ulfinaan mul'adhu. Nuti gadi jenna yaa Waaqayyo Waaqa jiraataa ati kolol jedhi. Nuti cal jenna ati dubbadhu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu. eebbifamee dhufu waaqayyo biraaf jireenya keessa abbisu ayyaanni waaqayyoo siif haa baay'atu kun macaalatti eebbifame ayyaanni waaqayyoo kun macaalatti siif haa baay'atu eebbifamu kan macaalatti ayyaanni waaqayyoo siif haa baay'atu eebbi waaqayyoo waaqarraa si haa argatu. Gooftaan baraaf jireenya kee eebbifame maqaa Yesuusiin kanumaan caalatti ayyaanni isaa dibanni isaa galateeffannaa isaa sadarkaan dhibame gooftaan bara kee jireenya kee eebbisu darbee deeme maqaa Yesuusiin hundatu qabeessi naamii. Ameen. Eebbifamaa hundumti keessan gooftaan isin haa eebbisu. Ameen. Waan of eebbisanii gooftaan bara kee haa eebbisu. Ayyaanni gooftaa siif haa baay'atu kanuma caalaatti nama waaqayyoof hojjetaa bara isaa dabarsu ta'e. Ameen. Kallattiimaan gara barumsa barachuutti seennaa barsiisaan fa'aa nagaa nu gaafatanii barumsatti nu kaasanii xiqqoo sa'aatiin keenyas deemaa waan jiruufi barsiisa yoo nageessu ta'ee maayikii kanadhaati gara barumsaatti seennaa. Yeroo sagaleen namoonni naannoo keessan jiru xiqqoo yoo ventileetariin sagaleen minaamni jiraate yoo hin dhaamsaa yoo hin immoo viidiyoo ba'aatiin maayikii godhadhaa ta'a sagalee akkasuma. Natti haala mijeeffadhu sagaleen si bira. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u akka mooltan fayyaa keessanii hundumtuu nagaadha warri jalallee irrallee jirtan hundi keessan nagaan gooftaa koo isiniif haa ta'u. Ameen. Ameen isiniif illaa ta'u. Takataataa'ee barumsa har'a oon dogoggoruu baadhee guyyaa arfaffaadha. Barumsa gaafa jalqabaa baranne keessatti akkamitti biyya lafaa kana mo'uu dandeenya yookaan immoo akkamitti yaada biyya lafaa kanaa wanta biyya lafa kana keessa jiru mo'uu dandeenya yaada jedhu kaasnee qabxii sadii ilaallee of bituudhaa of kennuudhaa jennee qabxiilee sadii waliin ilaallee bira dabarre.
achi booda akkamitti seexana immoo mo'achuu dandeenya kan jedhu hidhannoo hidhachuu qabnu akkamitti akka hidhachuu qabnu immoo qabxii afur wayii wajjin ilaallee guyyaa lama baranne har'a mata duree akkana jedhu wajjin ilaalla. Kadhanni yookaan immoo kadhanni nuti kadhannu kadhata akkamiiti? Kadhata keessatti waa'ee kadhataa wajjin ilaaluun murteessaadha bara kana keessa. Kadhata jechuun abboommiidha. Garuu namni erga biyya lafaa mo'atee erga seexanaa mo'atee akkamitti waaqa wajjin wal arga? Osoon gara mata duree kootti hin seenin yaada tokko isin ibsee darbuun filadha. Barumsaan kennaa jiru waan ta'eef barumsichas yoo waaqayyoo jaalala waaqayyoo ta'e wajjin ni ilaalla. Yoo waaqayyoo jedhe yoo fedha waaqayyoo ta'e wajjin ni ilaalla. Amma garuu yaaduma akkumatti haayilaayitii isaa isinitti himuuf jedheen keessa koo waan dhufeef. Tokko maaliif uumama? Kaayyoon nuti uumamneef waaqayyo maaliif nu uume? Uumamuun keenya wantoota biyya lafaa kanarra jiran irraa adda godhee waaqayyo bifaaf fakkeenya isaa nuu kennee maaliif nu uume? Kaayyoon uumamuu namaa inni guddaan inni ijoo maal inni? Lammaffaa immoo rakkinni namaa maali? Karaa namaatiin rakkinni gara biyya lafaatti dhufe yookaan immoo biyya lafaa kana keessatti rakkinni karaa namaa dhufe argame maali? Sadaffaa akkamitti immoo gara kaayyoo isa jalqabaaf uumamni sanatti deebina? Waan sadiin dubbadha. Kaayyoon uumamnee maaliifi? Rakkinni karaa keenya dhufe immoo maalinni? Akkamitti immoo rakkina kana fooyyessinee gara galma keenya ganamaa ka'umsa keenya ganamaa kaayyoo ganama uumamneef deebi'uu dandeenya kan jedhu guyyaa biraa wajjin ilaalla. Amma garuu waan hin kaaseef waan tokko isiniin jechuuf jedheen. Tokko namni jalqabuma duraa gaafa uumamu seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti kaastanii gaafa dubbifta waaqayyoo akka bifaaf fakkeenya isaatti nama uume kana immoo waan hundumaa irratti aangoo kenneefi yookaan mootummaa kenneefi jedha. Bitii bulchi wanta hundumaa irratti aangoo argadhu jedheen. So namni erga uumame erga yaada waaqayyoo kanaan akka bifaaf fakkeenya waaqayyoo fudhatee erga uumame namni akkamitti jiraachuu qabaa maaliin jiraachuu qabaa kan jedhu suni barumsa mataa isaa danda'e. Garuu amma ani waan isinitti himuu barbaadu kadhatumti maali? Namni hunduu hin kadhadha jedha. Kadhanni maaliin? Kadhanni waaqayyoo dhaga'u immoo akkamiiti? Yaada lamaan dubbadde. Kadhanni maali? Kadhanni waaqayyoo dhaga'u immoo kami? Dursa kadhanni maal akka ta'e beekuudha. Achi immoo kadhata waaqayyoo dhaga'uus beekuun murteessaadha. Namni hunduu hin kadhata. Inni kaan soomaaf sagada qabee kadhata. Inni kaan yeroo fudhatee sa'aatii 24 hin kadhata. Garuu kadhanni kun waanuma abboommii ta'eef kadhanna moo waan waaqayyoon nu dhaga'uuf kadhanna? Ishii waan waaqayyoon nu dhaga'uuf hin kadhanna yoo ta'e kadhanni waaqayyoo dhaga'u moo kamiin? እግዚአብሔር የሚሰማ ጸሎት የትኛው ነው? ጸሎት ማለት ምንድን ነው? እግዚአብሔር የሚሰማው ጸሎትስ የትኛው ነው? ጸሎት ማለት ባይዘዌ kadhata gaafa jennu kadhanni waan gurguddaa tokko of keessaa qaba. Waan gurguddaa bal'aa otoo hin taane waan gurguddaa lamaaf sadirra hin caalle of keessaa qaba. Ani waanuma sadii isinii hima gaggabaabsee isinitti dubbadha. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa isin takkaa dubbiftanii hin beekne kutaa isin takkaa akkuma inni macaafa qulqulluu keessa jiru yoo hin beekneen isinii qabadhee dhufe. Cirumaas keessaa amma namni kutaa sana beeku hin jiru. Kutaa namni kam dubbisee hin beekne kutaa namni kam biyya lafaa kanarratti paastoroonni gurguddoon lallaban dubbisanii hin beekne macaafa qulqulluu keessa kan jiru tokko isiniif deebi'e. Dinqiidha kutaan kun warri jala jirtanis warri irra jirtanis kana sirriitti dhaggeeffata. Kutaa kana namni lallabee hin beeku. Gir jettanii miinnaatanii namni baay'ee nama eessa macaafa keessa bakki namni dubbifne kun gooftaa Yesuus jedhee namni baay'ee nama
teeshinaa irra inni kaan macaafa qulqulluu keessa barbaaduu gattaa'eera. Baay'een fagaatina macaafa qulqulluu keessaa bakka namoonni baay'een lallaban bakka namoonni baay'een dubbisuu jaalatan tokkoon isinitti muudafani. Namoonni baay'een inuma dubbisu kutaa kana boqonnaa baay'ee dheeras hin qabu. Boqonnaa 5 qaba. Ergaa gabaabaadha. Ergaa gabaabaa ta'e immoo ijoo gurguddaa qabxii gurguddaa of keessaa qabudha. Kakuu haaraa keessatti argama. Ergaa Yaaqoob barreesse keessaa isinii dubbisa. Kutaan ani yeroo hunda baay'ee jaaladhu. Kutaan yeroo hunda yoon dubbise garaan koo itti na boqotu. Kutaa baay'ee akka kootti ani itti boqodhu tokko kutaa sanan har'a isiniif qooduu barbaada. Sababiin isaayyuu kutaan kun baay'ee ani ofii kooti waan ani itti boqodhe waan ta'eef kutaan itti boqodhe kana isinis akka itti boqotta waan hin barbaaduufi boqonnaa 5 qaba isiniin jedheera. Ani garuu boqonnaa 4 irraan isinii dubbisa lakkoofsa 1 irraa ka'ee boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa ka'ee isinii dubbisa. Sagaleen dhagaamaan jiru jedhanii jalaanaa barreessaa. Nagaama barsiisa. Bara dhagaamaa. Neetworkii kee ta'uu danda'a hiyoot. Hiyoot neetworkii kee ta'uu danda'a sirreeffadhu. Boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa isinii dubbisa. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa isinii dubbisa. Akka kana jedha. Kutaa kana baay'ee kutaan ani jaaladhudha. Kutaan kun akkatti namoonni hiikanitti otoo hin taane awdii mataasaa qaba. Hamman danda'e anis hundan beeku bakkuman ga'een isinitti himaa hunda isaan beeku hundan beeka jechuutu hin taane narra kan sirriitti kutaa kana hiikanis jiru. Ani amma naa galee bakkuman ga'eerraan isin barsiisa. Gaafa immoo narra kan fooyya'aa immoo narra sirriitti kan macaafa hiikanis gaafta argattanii irraa barattan jiru. An bakkuman ga'eerra dhaabbadhee isinitti himu. Wal loluu wal qoccoluu maaltu isin gidduutti kaasee kajeellaa keessan isa bu'aa dhagna keessan keessatti walloltu kana kaasan wallolutu kana kaasa mitiiree waa kajeeltu malee hin qabattan. Waan namaa hawwitanii ajjeesuuf ni kaatu garuu hin hawwitan argachuu hin dandeessan. Nama qoccolu nama loltus kanaanis hin argattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan argachuu dadhabdan. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin argattan. Yaada hamaadhaan waan kadhattaniif maal hin taatan hin argattan. Kutaa kana laasiriitti dhaggeeffadhaa. Maal jedha jechuun kadhachuu barbaadu. Garuu yaada hamaa waan kadhattanii maal hin taatan hin argattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabachuuf dadhabdan. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattan. Isin kajeellaa keessanitti ba'uudhaaf yaaddanii ni kadhattu. Isin namoota garagaltuun nan biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektaniire. Namni michuu biyya lafaa ta'u barbaadu diina Waaqayyoof ni godha. Yookiis immoo caaffanni qulqullaa'an Waaqayyoon hawwaa hinaaffatiinis hafuura isaa nu keessa kaa'e duukaa bu'aa jira. Yommuu jedhu akkasumaan kan dubbatu isinitti fakkaataare inni ayyaana isaa caalu immoo ni kenna. Kanaafis caaffanni qulqullaa'an Waaqayyo warra kooran ol of qaban ni morma. Warra gad of deebisaniif garuu ayyaana ni kennaa. Kutaa kana keessatti waa'ee kadhataa bal'isee kaa'ata. Ani waa tokko isinitti himuun barbaada obboloota koo. Kadhata jechuun akka midhaan kadhattuu sana waan hin halle waanuma adda addaa waan walitti qabame kadhata jechuun. Waanuma nalli akka beektu amma akka wanti beektu mitiiree waan maal maqaan isaa bishingaa, boqqolloo, baaqilaa
waan adda addaa kan kadhattuun walumatti haasurtee galti beektu walumatti haasurtee maal ijoollee giiftariin kun nu fide waaqayyo si haa eebbisu abbee mana kee haa eebbisu. Saaro eebbifame saari eebbifame boleetti. Waaqayyo si haa eebbisu kennaan nu fide. Ilaala kadhattuun waan hunda walitti qabdee waan hunda walitti hartee addaan baasuu isaa nama rakkisa. Xaafish, bishingaas, boqqolloos, baaqilaas, bodoqqees, ataras waan hundumaa waanuma namni kennu hunda walitti harte. Kadhanni waaqayyoon kadhannu garuu kadhata akkasii. Kuni kadhattuu gabaati. Kadhanni waaqayyoon kadhannu garuu kadhata ijoo. Yaaqoob bakka kanatti maal jedhaa? Waan ta'e kadhachuu barbaaddu garuu yaada hamaadha waan kadhattaniif hin argattanii. Daawwitii tokkonadha macaafa faarfannaa keessatti osoo kadhanni koo yaada qajeeladhaan ta'uu baatee waaqayyoon nan dhaga'u ture. Osoo kadhanni koo yaada qajeelaan ta'uu baatee maaliin ta'u waaqayyoon nan dhaga'u ture. Gaafa kadhattan kadhata keessatti namoonni akkana dhanii kadhatu. Isin biyya nagaa hartan kaasin waa'ee biyya keessanii haasa'an jiran waa'ee biyya koo haasa'aara. Waa'ee magaalaa keessa jiru haasa'aara. Namoonni tokko akkana yaa waaqayyo gooftaa obboleessi kun natti naafe obboleessi kun na rakkise narraa kaasi gooftaa nama kana naa ajjeesi gooftaa. Adaraa nama kanatti naaf aradi waaqayyo gooftaa jennee kadhan. Amma adaraa gooftaa Yesuus Kiristoos amma waaqayyo nama kanatti faradamuu nutti farada. Kadhata sirrii miti kun waaqayyoon dhaga'u kana qurquruu waan qabu karuma isaan booqa. Kadhanni amma kadhata jechuun waan garaa ofii waaqayyoo dhangalaasuudha. Waaqayyo wajjin kominikeet gochuudha. Dhaabbanni kominikeetii tokko jira miti mootummaa hawaasa kan walitti kominikeet godhu. Amma neetworkii tunuyyuu wal kominikeet nu gochaa jira. Neetworkii kanaan amma kadhanni keenya akkuma nuti amma neetworkiidhaan wal tajaajilaa jirru kana kadhanni keenya waaqayyo wajjin walitti kominikeet nu godha. Walli quunnamsiisa hariiroo waaqayyo wajjin walitti nu cimsa. Agartanii akka nuti waaqayyo wajjin wal argannu akka nuti waaqayyo wajjin dhaabbannu akka nuti waaqayyo wajjin yaada qajeeladhaan jiraannu kadhanni nuti kadhannu waaqayyo wajjin hariiroo keenya uuma. Hariiroo nuti waaqayyo wajjin uumnu karaa kadhataati. Karaa oduus miti karaa faarfannaas miti karaa kadhataa waaqayyo wajjin kominikeet goona. Waaqayyo kan inni yaada garaa sana maxxansuu karaa kadhataati. Kadhanni nuti kadhannu immoo kadhata garaa qulqulluu yoo ta'e malee kadhata garaa hamaa waaqayyoon dhaga'u. Yaaqoobtu jedha kana. Maatiyyoos boqonnaan 7 lakkoofsi 7 maal jedha beektu? Kadhadhaa isiniif hin kennama barbaadaa hin argattu rukutaa isiniif banamaa jedha. Namni baay'een lukkisii kanatti hin gargaara. Dubbiinsa akka nuti itti gargaaramnu sana miti baay'ee. Kadhadhaa isiniif kennama an akkamitti kadhata akkamii kadhanna akkamitti kadhanna kadhata akkamii waaqayyo nu deebisa. Barbaadaa hin argattu akkamitti barbaanna. Maal barbaannoo? Fakkeenyaaf amma waa isin gaafadha waanuma biyya keenya rakkisaa jiruun isin gaafadha nama waanan keessa waanan bakkana nama jiru kanaan isinitti baane waa'ee an keessanii beeku. Magaalaa nama keessa jiru kuni mana kiraa baay'ee rakkatu namni asitti qidima kifiyyaadha gara walloggaan ture keessa jiraattee kaffalta bakka nama jiru kana immoo qidima kifiyyaa kaffalta osoo keessaatiin kaffalta. Namni hundumtuu mana kiraa kana hin sodaatu. Baay'ee sodaata. Dirqama immoo kaffalta bakka jira ala buluun hin ta'u waan ta'eef dirqama kaffalta. Kanaaf namni hundumtuu gaafa kadhatu jilbifatee gaafa kadhatu gaafa namicha abbaan manaa kiraa itti dabale yaa waaqayyo laa nagartuu namicha kanatti naaf aradedha. Maal namichi dafqee fideewuti. Namicha waan jeesisira daa'essan kireeffadhaan. Mi'a toraa Yesuus Kiristoos abbaan qabeenyaa namicha itti faradeeshi mana isaa silaan anoon dhaalu anoo ilma isaa miti anoo yookaan fira isaa miti manicha waan hin dhaalu namicha oduu maal laa fayyada nama. Kanarrallee namicha akkamittan kadhadhaaf beektaa yaa gooftaa namicha kana waan naa kenniteef galanni siif haa ta'u akka inni immoo wanni natti hin daballe akka qabeenya kootti akka inni na ilaalu
yaa Waaqni namicha garaa naa laaffisee jedhee kadhadhu. Malee namicha itti naaf arra jedhee hin kadhadhu. Inna koos Waaqayyo kan. Maaliif seetan? Waaqayyoon kadhachuu jechuun faraduu jechuun. Tokko immoo waa tokko isinitti gaafa kadhattan. Ataraa Yesuus Kiristoos natti isin kolfina nas hin taasifina ati waan tajaajilaa taatee fi ati waan rakkinni isin ga'inii fi waa jettanii ana caala rakkinni isinirra ga'e hin jiru. Rakkina amma tajaajilaa rakkatu kana caalaa isin rakkattan isini waa tokko isinitti namoota tokko tokko immoo gaafa kadhatan akkana. Kanaanaaf hirmitu beeka isa waa'ee tajaajilaa naaf hirmi beeka. Nuti inuma beekna inuma baannas xiqqashaa bal'aa nuu kenne Waaqayyoo. Akkana isin immoo gaafa kadhattan. Ijji kee hin argaa mi gooftaa hin agartuu ati. Amma ati waaqa miti gurri kee hin dhagaa miti hin agarta miti. Ati akka namaa natti ta'a. Amma kuni kadhata Ataraa Yesuus Kiristoos. Kadhata moo lola kuno. Mee gaafii isin gaafadha. Amma fakkeenyaaf yoobsanii nan waan ta'e gaafachuu barbaada. Qabdu waan ani qabu waan ani gaafadhu sana qabdu ishiin akka qabdu nan beeka. Akka ishiin naa kennitus nan beeka. Yoobsaniin bira dhaqee otoon akkana jedhani yoobsan waan akkanaa silaa qabdu garuu naan kennitu silaa yaaduma na dadhaba malee silaa naan kennitu mee waan akkanaa naa kennime silaa hin agartaami silaa kana hin agartaa amma Ataraa Yesuus Kiristoos garaa laaftee natti kenniti bobbada siinaan jetti. Naa kennuu dandeessi qabdi naa kennuu dandeessi wanticha qabdi dhabne akkaataa gaaffii gootu akka ishiin naan kennine godhu. Namichatu mana namaa harree kadhaa dhaqeedhan ittiin gabaa dhaqachuuf harree kadhaa dhaqeedhan gara keenyaa shankoora kana baay'ata. Shankoora fe'achuudhaa fi kun liiriidhuma waanuma qubna garaati mammaas qotoo hin taane maatiidhumarraan dhageeni harree kadhaa dhaqeedhan. Harree shankoora fe'atee gabaa dhaquuf harree kadhaa dhaqe. Achumaan hoggaa namichi dhaqu namichi qurshii nyaataara abbaan qabeenyichaa. Namichi harree irraa kadhachuu dhaqe warraan namichi ganama marqaa nyaatan fakkaatan marqaa nyaadhes hin beeku nyaachuu isaas hin fedhu. Warri marqaa jaalattan jala yaadan jala gara manaatti akka hin galle tura. Ani nyaata isaas hin jaaladhu nyaadhes hin beeku. Achii kee namichi otoo nyaatu reefu dhiyaa. Noori jedhee noorsee namichi taa'ee marqaa isaa wajjin nyaata. Otuma namicha wajjin taa'anii marqaa nyaatanii buna dhuganii tokko immoo alaa dhufe akkana jedhe. Maaloo abbaa baluu nan rakkadhe waan ani ittiin shankoora tokko gabaa geeffadhu na harree naa kenne na fudhadhu jedheen. Achumaan inni ganama kadhachuu dhufee gidduutti marqaa nyaatu akkanatti. Maal anis harree fudhachuun dhufeef jennaan ati homtuu dubbattee reete ufnaanoo marqaa kee nyaachuutti gaddeechi namichi immoo akkuma dhufeeni nan rakkadhe jedhee na gaafatee ati qursii kee nyaadhu galii inni immoo harree isaa fudhatee haa galu jedhe. Agartanii? Ati marqaa kee nyaatte marqaadhuma kee hin galu. Namichi immoo ol seenee hin teenye maal gaafate? Harree gaafate harree isaa fudhatee galu. Akkitti nuti waa gaafannu murteessaadha. Akkitti nuti waa gaafannu akkaataan gaaffii keenyaa akkaataan kadhanna baay'ee waan nuti kadhannu Waaqayyo dhaga'ee miti kan nuu kennuu danda'u. Nuu kennuu danda'a. Akkaataa nuti itti gaafannutu waan nuu kennisiisu miti. Waan nuu kennisiisu miti akkaataa nuti itti gaafannu. Kadhanni harka micciirradhaan waan irraa fuutu miti akka daa'ima xiqqoo waan tokko ishii si jalaa fuute yookaan immoo humnaan caaltee harka micciirtee irraa fudhatu sana miti kadhanni. Kadhanni Waaqayyo dhaga'u kadhata dirqamaa. Namoonni yeroo tokko tokko ani mucaa kee dibitii nan beektu naa kenni kaa mucaa kee miteen giddaa jikkoo adeemnaf yoo sii kennu baate maal gadi fitti mee maaluma gadi fitti dida bakka inuma dide hin kennu jedhe boosee kadhatte homaa hin kennu jedhe maal gadi fittame inni maxxaa waa kadhatte inni maxxu barbaaqa. Waaqayyo akkamitti kadhatama beektu Maatewos boqonnaa 7 sanattan isin deebisa. Kadhadhaa isiniif kennamaa barbaadaa hin argattuu rukutaa isiniif banamaa jedhami. Gadi siqtanii immoo akkana jedha. Isin namoota dhaatanii otoo jirtanii jedha. Ijoolleen keessa yoo daabboo isin kadhatte eenyutu dhagaatti kennaa jedha. Yoo ijoolleen keessanii qurxummii isin kadhatte eenyutu bobatti kennaa jedha. Isinuu hamoota taatanii otoo jirtanii ijoollee keessanii maal yaaddu? Waan gaarii yaaddu jedha.
Abbaan keessan inni waaqarraa ammoo ammoo misilii waan gaarii haa yaadu jedha. Agartanii amma mucaan qaba. Mucaa waggaa 3 qaba. Mucaan koo kan isin garramu karaa waggaa wajjin hin deemu waggaa wajjin bochaadha. Gaafii tokko na gaafata. Abbaadha jennaan makiinaa kana naa biteedha. An birrii makiinaa bitu miti birrii saakilii bitu hin qabu. Inni garuu isa biratti ani abbaa isaati miti isa biratti ani waan hundumaa waaqa ta'e akka waaqatti na laala. Akka waan harkaa dhabu hin fedhu. Waan gaafateen harkaa dhabu hin fedhu. Makiinaa naa bitee waggaa jedhani birrii hin qabu yoon jedhani baankiidhaa baafnaa naan jedha. Ani sanaan maalan jedhaan beektaa? Akkanan jedhaan. Makiinaan inni kun simmadaaluu makiinaan kan keessan biraa dhaaganaa si hojjetamaa jira. Kanaafiyyuu gara biraa sii fidaa makiinaa keenya jedha. Makiinaan inni kun simmadaaluun jedha. Maaliif na gaafata beektuu mucaan koo? Waan ta'eefi ani isaa mucaa kootiif ani mucaa koo akkana qabe sootoo hin jedheen hin annaga'u hin beeku abbaadha waan ta'eef. Gaafa na gaafatu humnaan nan gaafatu. Asin garamu abshaala mucaan na dhungatee maal jedhee erga waan naa baabbalee booda akkanaan jedha abbaadha jennaan birriin jiraa jedha dura birriin jiraa jedha jira waan jedhee kana biteedha. Amma daa'imni iyyuu na booda dhalatte ani ishii dhalchee akkamitti akka na gaafattu beektu. Nuti garuu Waaqayyo isa uumaa isa lafaaf samii kana uume kana akkatti gaafannu hin beeknu kadhata keessatti. Gaafa kadhataaf jilbiiffannu rakkina keenya zarrazarrannuti waan lafarraa kotota lafarraa kana fuula keenya ilaa balu makiinaa bitate ilaa balu mana ijaarrate ilaa balu akkana ta'e ilaa balu akkas ta'e ana garuu namaa gadi na goote hiriyaa kooti gadi na goote ijji kee nan argine ati yoo waaqa taate maal amma ati yoo waaqa taate nama waaqa miti inni shakkitaa tirittaaree allendi gaafi dabar yoo waaqa taateen kun koo yoo qabdi taanani koo dubbiin ulfaata dabaasee yoo waaqa taate yeroo ani kadhata akkanaa sin kadhatu yoo waaqa taate yoo dhuguma na waamte yoo dhuguma na dibde inde tirittaaree yeellenyi unati no xartoonyaal qabtoonyaal nana manaan kanatti homaa shakkiin qabu akka waaqayyoo na waame akka waaqayyoo na dibe akka waaqayyoo na duuka jiru nanama. Gooftaa duuka immoo kan hin bu'een birriidhaaf miti jireenyaan malee. Gooftaa kanan kadhachuu natti jiraatus birrii miti jireenyaan kadhadha. Birrii yoo hojjedhetti dhufa barra. Maal amma isin biyya bakkee kan deemtaniif amma adalaa Yesuus Kiristoos Yesuus barbaada dhattanii biyya bakkee Yesuus tachi jira. Hojjettanii ofii dabarsuu dhattanii bakka seeran hojjedhaa zanaa jedhaatu birriin argattu. Waaqayyoon maal kadhannaa hojjettanii waan gurguddaa sadi kadhadhaa. Waan waaqayyoon kadhattu waan gurguddaa sadi isinitti muuman waaqayyoon kadhachuun kan isinitti jiraatu. Waan gurguddaa sadi kadhadhaa waaqayyoon. Gaafa kadhattanis akkamitti akka kadhattan dhumarra isinitti himu. Waan gurguddaa sadi kadhadhaa. Tokko jireenya kadhadhaa. Jireenya kadhadhaa hoggaan isiniin jedhu kutaa macaafa qulqulluu keessaa bakka ta'e isinii kenna. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 28 qabadhaa. Jireenya bakka jedhu kanatti. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 28. Asuma ajjeesaa dubbifadhaa. Tokkoffaa irratti kadhata keessatti kadhanni kan kadhatamuu qabu kan Waaqayyo namaa dhaga'u tokkoffaa irratti jireenya kadhata. Waaqayyo kan inni namaa kennu kan inni namaa harka guutee namaa kennus jireenya. Maarqos boqonnaa 10 lakkoofsa 28. Jireenya jechuun isa kana isinii gufan. Jireenya jechuun konkolaataa bitachuu miti. Mana ijaarrachuu miti. Jireenya jechuun xiyyaara qilleensa kanarra deemu bitachuu miti. Waan lafa kanarraa wal qixxeeffachuu miti. Jireenya jechuun yaa obboloota koo jireenya bara baraati. Waaqayyo kan inni tokkicha ilma isaa biyya lafaatiif kenne konkolaataa nuu kennu yookaan mana nutti ijaaru utuu hin taane kan inni gara biyya lafaa dhufeef jireenya nuu kennuuf si'ool keessaa nu oolchuuf
du'a bara baraa keessaa gara jireenya bara baraatti nu dabarsuuf. Beektonni macaafaa akkana jedhu. Macaafa xixiqqoo lamaa jedhu. Macaafa xixiqqoo lamaa jedhu. Macaafa xixiqqoo lama jechuun maal jechuudha? Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Small book jedhu. Macaafa xiqqaadhaa jedhu. Maal jechuudha? Dubartittiidha maal jedheen? Kasi keessa sii fi dubartii kana gidduutti maalan godha? Diinummaan uumaan. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Dubartii kanarraa kan dhalatu maqaa kee mataa kee gadi tumaadha. Ati immoo koomee isaanii itti taadha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti achitti kakuudha. Promise kakuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti immoo tokkicha ilma isaa amma biyya lafaaf kennutti maal godhe? Hin jaallatee. Ehee maandi macaafa ነው ወይ ብዛት ኩኒ macaafa tokko beektoota macaafa lafa kaasan ትክክል yoo ilaalte immoo achitti kakuu gale sii dubartii kana gidduutti maalan godhan diinummaan uumaadha. Asitti dubartii kanarraa kan dhalatu immoo maal godhan mataa keetu maali. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti immoo maal godhe dubartii